Barakatu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Yeenya kana torban tokko qadda baanee anis karaa fayyarraa dalaa'uu hin dandeenye amma walitti deebinee egaa warra walitti deebi'ee nagaan hojii turuu rabbi nu haa godhu. Nagaa qabdanii fayyaadha. Har'aan tana egaa haala wayitaa jiruu fi waa'ee Hacaaluutii fi seenaa addunyaa qabsaa'onni qabsoo qabanii wareegamanii fi kan uumamaanis heera uumamaatiin du'anis fakkaattota akka isaa maqaa dha'uudhaan dhimma Hacaaluu irratti haasaa godha. Hacaaluu Hundeessaadha. Nama dhalataa Oromoodha kan Ambootti dhalate malee Oromiyaa hundaaf dhalate. Dabreetis sabaaf sablammoota hundaafu ija gurra jennaan jechuudha. Hacaaluun nama jayna, nama beekaa, nama seenan isaa kan arrallee kan fuuldurallee yoomuu faarsitu jechuudha. Hacaaluun Oromoo keessa dhalatee Amboorratti dhalatee Oromoodha as ba'e malee sabaaf sablammoota biyya Itoophiyaa bichaa osoo hin ta'in warra dhugaaf yaadu, warra haqaa dubbatu, qabsaa'ota hundaafuu bakka bu'aa jechuudha. Namoonni afaan isaa wallaalcha fi afaan Oromoo kana gaa inni dubbatuun afaan isaa kana wallaalcharraa yoo ta'e malee arra Jaappaan dhaytus, Ameerikaa dhaytus, Afrikaa fi Awurooppaa biyyuma feete yoo dhayte hojiin isaa hojii nama cunqurfame hundaaf dhaabbate malee hojii Oromoo fi Oromiyaa bichaa dhaabbatee miti. Sabaaf sablammoota Itoophiyaa bichaa dhaabbatee addunyaa hundaa gaddi amma nutti dhagamu kun gadda addunyaa hundaa hogga ta'u silaa afaan isaa beekanii hundinuu gadda akkuma keenya kanatti gadda turan. Ammallee namni kun nama beekama addunyaati malee nama biyya naannoo Oromiyaadhaa takkaa'u Itoophiyaa bichaa osoo hin ta'in Afrikaa kan addunyaati jechuudha. Hojiin isaa kana waan ta'eef jecha namni kun qabsoo siyaasaadha. Kan uummanni Oromoodhaa godhe kan sablammoonni godhu ummata Amaarallee cunqurfamtoota Amaarallee dabalatee hedduu qooda guddaa qabe jechuudha. Ummata Amaarallee jechuun kiyya maal seetan naftanyaadha malee kan waldinneen Amaaraa miti. Yoomuu uummanni Oromooti fi uummanni Amaaraa, uummanni Dabuubii fi uummanni Somaalee Afar Beenishaangul akka uummatatti takkaa walleleen beeku jechuudha. Naftanyoonni faayidaa isaanii eegsifatuudhaaf yoo wal lolchiise malee kanumaafuu Hacaaluun ka hundaati ka jennu kanumarraa kaaneeti jechuudha. Waan kana ta'eef jecha amma fakkeenyaaf Amaaraa yoo fudhanne Gondarii fi Goojjam keessa yoo fudhanne sabaa fi sablammoonni hedduu jira. Kunuma Agaw, Qimaanti, Hawwii akkabaabii Jaawwii takkaa'u Hawwii akkabaabii karaa Beenishaangul fi Goojjam seensaa kana ka jiran sabaa fi sablammoonni Oromoota Wallootti dabaltee hundinuu biyya Amaaraa tana keessatti argama jechuudha. Amma fakkeenyaaf Amaaraa Goojjamii fi Gondarii yoo fudhanne maskiinni isaanii dhibbarraa 85 maskiinuma akka uummata keenya hin geenye kanaa jira jechuudha. Naftanyoonni kan walirratti ba'ee qabeenya uummataatii fi haala bulchiinsa siyaasaa uummataa qabeenya uummataa bulchiinsa uummataa saamee ka jiru kunis Amaaraaf wanni isaan godhan inni Amaaraan jecha ofitti abdatuu bichaa yoo taate malee humaa takka illee hin jiru jechuudha. Hoggaa Minilik fudhannee Minilik dhugaadha biyya Oromiyaatii fi uummata Oromoodhaa humnaan qabate. Inni yoo naftanyaan Oromoo keessa hin jirtu jechaa miti. Zawdituun faan warri isaa jechuu kiyya Goobana Daaceefaan kanneen biraatis fakkeenyaaf Adwaa yoo fudhanne gaa waraana keessatti jinaaroota hirmaate 11 sagal Oromoo tan durallee maqaa dhooyine turre jechuudha. Haile Sillaasee yoo fudhanne warreen Haile Sillaasee sirna Minilik gabrummaa sanirraa har'a sirna shuudalaa ka deebisan yoo saaminsa siyaasaadhaa ka diinagdeedhaa kaan bulchiinsaa ka jireenya hawaasaa hunda warra nu godhe kana Oromoon naftanyaan Oromooti keessa harka qabdi. Kana fariin jiru jechuu miti. Ka Soomalee ka Dabuubitis walirra haa xiqqaatanii haa heddummaatanii malee wajjin siraata naftanyaa san jaaruu irratti walii galan jechuudha. Mangistuu Hayilemaariyaamis yoo fudhanne beektota Amaaraa isaan irra fixe yoo jennillee ni mala Oromoon fi sabaa fi sablammoon fi warri Dabuubitii kun heddummina keessaa haa jiraatan malee akka isaan aangorraa fageessuudhaaf fixeen qabu jechuudha. Inni dureeyyii Oromoota inni nu mataan isaa Oromoo joo Haile Sillaasee irraa qabee Oromoo hajaantu jira. Minilikillee Zawdituun faan waan naannoo isaa jiraniif Goobana Daaceefaa Oromoon bakka keessaa naftanyaa keessaa dhabamte sin qabdu jechuudha. Oromoo hogga keenya naftanyoota malee Oromoodha ka jennu uummata keenya guddaa miidhame kanaa miti. Kana qofaa miti. Mallas Zeenaa bichaadha. Kana maqaa Tigraayin dhufee biyyattii tana bara 27 kana keessatti amata 27 waliigala isaa dubarra bulchee wajjin poolisii isaa sawwaar raawwataniif akka mallasitti 27 fudhanna. Kun ammoo Tigree bichaadha irraa bakka bu'ee dhufe jechuudha. Waan biyyattii tana saaman
أماري برا دبته كوفي صدومي شنن دبري خان تقريت وجه ذنين نفتنيان نسام تخون أما تدي دمي تربان إساخناتي إرّا قد داره يشود أما تدي دمي تربان إساخنا أما تدي دبته كوفي صديت أماري خانو بيته هنگا بيجي إساني تو هم مسومسين بيجي مقاررادو فنسن هم مسومسين غانجة شودا تقرين أمو خرابا مخينا بيچان دبته هركا صدومي شن هوجد صدومي جه هوجد لغتو أوروميا دام فكير ديوتنا اللي مقالو نجرا هركا ساقالي يشودا خيو مال أغرسيسا هاگم تا كتغري أمد ديدمي تربتي نفتنيوتا أمارا خمق آنگو قبته أمتا سباب سبلموت هندمي دي خان الرئيسان أمتا سامن جتشودا خان هوگا جنيو دري خباتا كغوجمي گونتر هوگا اتنتول فنه يو خبان قدان اولد فيغا يچودا مالي في دري خبا بيجي ساني تندلين ورخون ورّا متا قدتومي ورّا غرا قدتو إنان جتشودا فكيما قاروران تكا متا قدت قاتيمتي غرا قدتي نفتنيوني متان قدتني غرا قدتن نياتما متا إسانتي في هاتو مو مقالتا قرقودا كفن فيني خنا مقا فوق إني جرتي ينتون لبرا سقلتمني ورّا نفتنيا خنا تكا قبا يچودا هوگا خنا جنو غا نفتنيان أورومودا خنا سومالي خدبوبي تكاتي قدتي خيس جرا إنالي نفتنيوتا خنا دوبايست دورانيس خديبو إساني يچودا أمس يو حالا وليغلا خنا خيستي غانوتي أرانتنا ومني أورومودا نفتنيان بليلكرا حق أمتي ورّي غرتي آنغورا جيرو هندينو قبسو بفداتن قباجراني فولدر اللي أكا قبان عبديدا قبنا نفتنيون أمو ورّين خنا جلتي كاني ديبا أدادا نورتو قدودب هدو أنت الممتنيف جيشا دورا جنان أمتا خينيا خان خيسا خالا خرا نغاتي في نغا بيچانا قبسو قبون مرتيسا دايچودا وقا خنا جنيو نفتنيون نخون نو في الرفو أرانتنا بيا دوا يجعلون ديسر قبي هدين من ركنا بيا خيسة دفجرا خنا رايو بكتو قبيني نمني عاري وام بندلقو ولا لا نمني عاري بدي خيسة اللي بودن دا نمني عاري مو حديث في خفلته ولا رجو ني عارا نرفتا ويتخنا تلبون نما تكلم تاتو بدي قبض يشو خيام تلبون نما بدون قبضو ويتخنا أما أماري نفتنيون أمارا خن بارتي نساني تكاو رادون إساني دبّتن خيزا دبّاول خطاو ولولا بكا أورمون خدان دودتي نمتكو أماريو دي سنيين بكا أورمون دب دودتي نمني خدان خيسانيو دي سنة الدنيا را ولولا قد آجراني يجود ولولا لساني خن نوتي خبلي سماتينيا سياسة دا تدينجي تا بلچينسا تا واسا وليغلا دوم فتو دب دوم فنه أمتا وجين جراچو دب خبجادم بربان نخنر نتي دوغا بربان نخنر إسا ورد دوغا تندورا دابتين نبلسو دب بدي قولوا دف أولول لساني راديو في نفتنيوني بكاميرا يدو ينيچون ينسيكون أما ينسان يكون نفتنيو تخنا بكدور ديبسو ديسي رغمانو بيجي إساني خيساتي لي سباب سلمون نجرو خنانو أمارة ساتو سباب سلمون نجرو مرغا إسار غته إتوبيا خبجا جالالا وجي أمني وجي جرا نمالي خجمن إسانا ما توكچا تكا قبني هدوها سنكون تسمع وان بكان قبني جچودا وان خرتيف جتشا هاجالون هندا خينيرا دو جنة إلما أورومو قفزونتين إلما إثيوبيا هندا أفريقيا دا خا الدنيا هندا كوكا الدنيا دا خن ورمي دمي هندا وان خاسو جتشا أدومان جرمالي أفان كنا واللالني درم بيخودن هدو يجالو معلومة بيخود يو أفاني إذا تملي كوكا نساخن خنا الدنيا هندا تملي خيساتي تيجو جاي نخنا مو يون فدورتس حاولتي أدا تاولتي بكمتون إساء كجارمو أبدي جرا أمني أوروموتيف كبسو إساء اتفوفا نفتنيون نمو أمالي أمتا أوروموتيف الرفاني دامني أورومو دا بكو مجرو إرئينا جرو خانا دادما إساني خانا جابيساني أمني أوروموتيف كتاية فولة درات ديمو قبا إچاليو جنة نما كبسو أورومو قفامتي نما كبسو إثيوبيا قفامتي خا أفريقيا خا الدنيا هندات ينة فكيني من نموت الدنيا ختنارتي كبسو قدودن خرا نغاتين خرا دداتن قدودن بيكم خيسا فكيا فونو من سمندلن أفريقيا را قبل ما دبو أفريقيا أمتى إبس ديرة ترتقي جسوا دبجة برجة هتما خيسا قبسو خيسا سينة برجة هتما تكو أكو مدابتكم أفريقيا را والجاي أرجمين غير دبو أفريقيا هو قديبو هيدا ميتشو متما دبو أفريقياتين بروتا دي دمي تربة روبين دسيت بكجام ترتي الأمي برا دي دمي تربتي هيدا الرابع يجو هو قبا سبحانه فيدرال ديكلر جاني تنودر اللي مقادو إنه تره
deklar kun hidar raisa base isa wajha sagode gurrachi nazaannati isa khasiyaasala argatu murteessanii yeroo duraatiif amma 300 Dabu Afrikaan aangorraa kaatee Nelson Mandeelaan bara 90 jamarrii keessatti duree Dabu Afrikaa ta'e jechuudha. Namoonni kun namni caalu jechuun namoota nama akkanaa beekamaa wajji walitti dhalaa'u jechuudha. Walitti dhalaa'uuti nama akka isaaniiti jechuudha. Mahatma Gandhi yoo ta'e indiidha. Ingiliz akkuma addunyaa kana biyya 116 gabroonfattee keessa jettu keessa biyya addunyaadhaan lammaffaa uummata biliyoona 1 miliyoona 250 qabdu. Hindi hogga bileessumtu Mahatma Gandhiin qabsoo nagaa qabsoo heeraa hojiidhaa booda fi salaamu salfii adda addaa godhuudhaan qabsoo karaa nagaatiin odoo waraanaan hin ta'in biyya san bilisa baasee jechuudha. Mahatma Gandhiin yoomuu hin duune ammallee ni jira fuuldurallee ni jiraata. Icaaluu kanaa wajjin walqixa goonaa jechuudha. Kana qofaa miti. Biyya Ameerikaa keessatti Maartin Turkiin gurraachonni adii wajji akka kulii ta'u qabsoo qabe keessatti gurraachi kun karaa adii wajji karaa tokkoon deemu makiinaa takka hojii yaabbatu bifa bichaadhaan adda baasanii hedduu miidhaa turan. Kanneen hafu qabajee hedduu qabsoo qabee Maartin Turkiin amma gaabara 1968 isa walgahii irratti argamee qabsoo tana hara fuulduraa ofu waa'ee mirga gurraachaa kanarratti falmaa ture adagaa inni firaan eeganiin walgahii sanatti ajjeesan jechuudha. Maartin Turkiin dureen gurraachaa addunyaa hundaatu keessattuu Ameerikaatu dureedha jechuudha. Duun kun qabsaan duun Maartin Turkiin faanilleen sanumarraa yaadan innillee jayna Oromoodha kan akka jaynoota maqaa dhooyne kanaa wajjin walitti masalamu jechuudha. Icaaluu Hundeessaadha. Kana waan ta'eef Icaaluu Hundeessaa du'ee jira. Hojiin isaa immoo hin duune. Fuuldura hundaa'u ija keenya dura jira. Hunda gurra keenya keessa jira. Hunda qalbii teenya keessa jira. Qalbii Oromoota, qalbii faamilii isaa keessa jira. Nutillee hundi faamiluma isaati. Waan kana ta'eef jecha Icaaluun dhaloota amma jiruufis fuulduraatiifis misaalee ta'a. Misaalee waan isaa ta'u takka qabsoo isaatiif wal madaaleessitu haalota adda addaatiin ni qophaa'a fi jennee abdii qabna fuulduras ni qophaa'a jechuudha. Waan kana ta'eef jecha warreen aangorra turan kan biyya addunyaa keessa nama jajjabaa jaan fakkiidhaan ni kaasaa jechuudha. Fidel Castro ammaan tana hogga jennu bilisa bara 1950 mootummaa nugusaa kan biyya sanii kan imperializimiin takkaawwa Ameerikaa fa'aa wajjin hojjetu aangorraa kaasee aangoo qabate jechuudha. Bara 50 aangorra tureet bara 50 aangorra tureeti du'aan boqote jechuudha. Amma gaa inni kun nama seenaa addunyaati. Walgahiin dhaabbata tokkummaa addunyaadhaa yoo walgeessu yoo Fidel Castro hin dhufin guyyaa tokko lama eeyde jechuudha. Fidel Castro kun nama jayna nama jabaa nama beekaa jechuudha. Walgahiin kun maaliif eeyde? Za'a jahaa fi daqiiqaa 20 walgahii addunyaa kanarratti haasa'a. Walgahii addunyaa amataa kana mangistoonni dhaabbata tokkummaa addunyaa kan Afrikaati, kan Eeshiyaa, kan Dabuu Ameerikaa, kan Ameerikaa, Awurooppaa hundinuu akka mangistii tokkotti akka hagurittis yaada isaa san qaceelfama biyya isaa godhateeti namni hundinuu faana bu'a. Haasawa sanatti yoo za'a jahaa fi daqiiqaa 20 gabaasaa addunyaadhaaf laleessu hamataa dhaleessaa jechuudha. Kanumaaf walgahiin addunyaadhaa yoon guyyaa tokkoo fi lama inni dhufin teessee isa hedduu jechuudha. Qaceelfamni inni kennu kun Ameerikaa kan sodaan Awurooppaa fi biyyoota yaalii kana tokko kan sodaan nama jabaa ollaa Ameerikaadha. Uummata miliyoona 13 qaba warri kuubaa kun jechuudha. Ameerikaan gaaf tokko Bill Clinton maal jedhe Fidel Castroon Ameerikaa balleessuudha misaa'ila 2500 fuula nurra deebisee je Fidel Castroon maal jedhe ammoo nuti dhugaa waan tokko Ameerikaan amanuu haa qabdu Kuuban ofirraa nu dhoorgiti hajuu jala murtee beekuudha qabdi. Kuuban nu balleessite hajuu immoo hammeessati guddisee himee nu balleessiti hajuu san itti da'ee himee Kuuban ammoo ofirraa nu dhoorgite jecha beekuu qabaa jee Ameerikaan beekuu qabdi ammas beeksisaa jirraa jirti. Amma gaa amata 50 kana Ameerikaan Eeshiyaa dhayite, Afrikaa dhayite, Dabuu Ameerikaa dhayite, Awurooppaa seente hogguu hundaa'u yaa'uma Ameerikaan nurratti duulte odeessan. Biyya Kuuba irratti guyyaa tokko xiyyiitii takkan tokkosne guyyaa tokko fuula gara isiin deebifne ummanni Kuubaadhaa jaynummaan bara 50 ofirraa dhorge inni gaa akkuma uumamaan Rabbi argamsiise uumamaan ammallee Rabbiin fuudhee lubbuun isaa azalumaan du'e jechuudha. Ganda 90 wahii keessatti. Amma waan kana ta'e gaa obboleessi isaa Fidel Castro jedhee nama bilisummaa Kuubaa kana hedduu qabsaa ture bakka isaa qabate san booda amma gaa pirezidaantiin biraa filameeti qabsoo irratti jechuudha biyyi kun. Biyyi kun biyya addunyaa tana keessatti biyya doktoroota qabaatuun 800 qabaatuudhaan biyya addunyaa hundaa qooda fudhattu taate nama qabsaa akkanaa kana fa'aan gaa Caaluun ka walitti dhufu jechuudha.
وان خرتي بجتشو ورا في الكاترو وجين هوغا سندلا غنما هوغا هوندا سينا إيران فني إسا دورو مال ملكا جاني جروي تقداين إسا هدو وجي دلقة إسا خان اللي مقعده هو نمبر بعد فنده وان خرتي بجتشو بيجي خوباراتون الرجل بالسماء يسيقهم فتى في ذا الكاثرون دوس قبصون إساء هندونه اتففتير تيجو يجعلون جينو تكنا قرقودا هنا وجين والاتفين نايجودا هنا جتشغا أمني أرمودا اتبونا ني أبدتا يومو إجيساتي إجتين يدران بدو غرا خينيا خيسان بدو قبصون إساء اتففتي قبصون يجعلون دوئف قبصون يجعلون دوئف بكا جيسي أمني أرمودا يومو إساء وجين جرا نغان جرا لبل نو agarsiisu